Nama ol galchuudhis jalqaba guddisaanii. Isinillee warri monitaraa kun bilaashumaan ji'aan dammoota isinii kaffalaa qoy. Carraas dammoota kabaltaa biyyuu. Akkamiin Amma kaasa hojii irraa adeemanii. Warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessan. Hawwii faatti kenni monitara hawwii faatti kenni hawwii inni as takaakaltii waan kana hunda. ni guutee bar monitara nama soddoma qaba nama soddoma kennuu hin danda'u. Beekoy tokkorraa hin Irraa deebisi ka irraa deebisi hojjetaan ni moofe. Abdeet kutuu sirra jiraataa bee. Achi qoone sirre sanga sani koppiliingi godhaa shera waliif godhaa obboloota keenya. Fayyaa qabda abbo. Maal jedhama gaa jaartiin obboleessaa maal jedhamti akkasi. Dumaatiin Sumayyaa. Dumaashii amma yaadadhe dumaashiidha. Kanaaf. Afaan. Akkamitti uummanni jiran? hawwii tokko barreessi amma mee sii kenna. Tokko barreessinaan dhiyee barreessitan isinis ijoollennan taatannaa. Yaa hawwi sanitti kennee qarxaafaa wayii fakkaatti hawwiin tuni. Hawwii seeraan sirreessuu baannaan laas. Amma sirreessi gasti isheedha. Naatu waa sii ta'eef sirreessu taa'an irraa fuunaa mitiire. Ishuma ol guddisuuf deemna bar. Sagalitti deebi'aa isaa akkamitti deebi'amu? Lakki bokka kanas fidi maal na fide waam. Amma qoy afachuun asi guddisa amma. Yaa. Amma kunuuti guddatteerta. Eshi jalqaba irratti akaawuntiin kee maama? Akkaawuntii ustaas Farahaa dhufneetuma goonanaan jedhan isaan eegaa jiru. Ijoollee mastaaza sheerii godhaafe. Itti sheeriin gootanii ustaasatti. Hanga sanii koppiliinki godhaa ijoolleen teenna. Maal taatan isaa? Anu sagantaa akkanaa guyyaa takka qopheesseen beeku. Narratti sargitaniin beektan kun immoo dirqama haantalli keenya kun waggaa tokko tartee jirti. Nama islaamummaatti dhufeedha. Ijji ishee kun ija tokkorraa ija tokkotti taree ijji isheetiin olachuu badaaf deema. Otoo nuti ilaallu immoo waan nuti rabbiin gaditti nuti gargaarreen kana fayyifachuu dandeenyu ijji ishee mul'uma badaa jira laala. Nutti iyyuu hin dhaga'amu. Waan guddaa miti reaaluma 20 ni galee waa guddaa miti. Maaliif amma fakkeenya waanuma uffata takkaan order godhattan jechuudha. Intala kanaaf keessatti ilaalaa dirqama nurra jiru haa baanu. Adda ishee kinoo mana onaa keessa qabattee biyya namaa keessa teettee soomanaa jirti. Naaf isheen miidiyuma kana irratti wal beekna wallaahi gara keessatti nama hariiroo qabu miti laakiin yeroo hundaa rabbeecha na cinaa dhaabbadhaa osoo isiniin jettu waggaa tokko guuteera. Waggaa tokko keessatti ija tokko dhabdee gara ija lammaffaatti ishee tareera. Dirqama yaalamuudhaaf dammoo waan itti yaalamtu ishee barbaachisa. Kanaaf dirqama bira dhaabbachuun dammoo dirqama islaamummaattu jira, dirqama namummaattu jira, dirqama oromummaattu jira. Waan akkasii. Kanarratti gargaarsi kiristaanaa fi islaamaa intiniin ta'u hin ilaallatu. Nama hunda ilaallata. Laal durriyyee kaayiroo taraawwii dhiisee faasii ilaalee akkatti inni iyyaa jiru. Auzu billaahi.
Sagaleen isin jeeqameti maalish. Anuyyuu dirqama natti ta'e. Maal jedhu? Istaadiyeem jala galta Sumayyaa. Istaadiyeem jala kireeffatte mana. Wallaa safara kana laali. Qaawwan manni shiishaa manni kwaasii ምናምን tooruma kan. Eenyummoo dallaalli akkasii kireesse immoo. Achuma wareechoo fiifoo. Manni moo waasii ajaa'ibu gugurdaaf babbareedni toora kana jira beektaa. Akkasumatti rakkisallee fakkaata manni biyya sanitti. Wallaa rakkasa miti hedduu gaaliidha. Kottu nyaatta rakkasetta. Duraawuna rakkasa jedhani garuu amma fakkeenya mana tokko xiqqaatu. Dolaara dhibbaa akkanii caalaare. Dhibbaa waliin kireeffata kadaamaa ta'uudhaan kilaasii lamaayyuu fakkeenyaan dhibbaa waliin kireeffata kadaamaa ta'uudhaan. Amma wal doolaarri dhibbaa birri asitti gadi bu'eera birri asii gadi. Doolaarri dhibbaa qarshii asii 4,700 taati lafa. Keessattuu mana maatii ta'ee akkas mana guddaa akkas waa hunda qabu ta'ee akka 200 yoo deeme uumaa qaaliin jedhamu. Waa hunda akka qabu kaa meeshaa wajjin hin jiru fa'a meeshaa wajjin hin doolaara 4,500 yoo kireeffatte malee isa jira waan akkasii. Kaadiidha malee. Waan biraa dhiisaa ijoollee been gostaatonni dhufanitti ani waa tokko irraan beeku saniifanii bara. Yookaan gargaara namni dandeetti kana beeku saniifanii bara. Yookaan gargaara namni dandeetti. Ati yaa elfooni baase. Sa'aatiin deemeera yalla daddafi asaanti. Asaantiin bara ustaaza jarri shayriitti godhaa kan ustaaza Faraanfaatti. Harkeen immoo dawwalaa fi. Bilbilaas. Waan godhaa agarsiisaniif uummata. Ustaas Farhaani bilbilee dhufu. Bilbili kootu daddafi kaashii. Ndaat qoyi. Abomaasi fillee daddafi. Hamza kam? Amiin. Akkasii sagantaan bareedaa itti jajjabaachuu malee maaltu jira? Yaa wallaahi mucattiin qarqaramtu bilis ijaa dhukkuba jedhanii. Wallaahi. Waan jettaniin bira dhaabbadha wallaahi. Warri waa sirriitti jaallallee du'aa illee gootaniif ni ga'a wallaahi. Inshaallah. Duniyaan karaa sadaqachuu maafi irra jaalaa. Yaa wallaahi waan sadaqatan keessaa immoo waan akka fayyaa namaa irratti yoo sadaqatan nama tolu hin jiru. Beekii fayyaa nama sanii gaafa deebituuf sababa taatee achi keessatti waa gargaar taanaan atillee achuma irratti gammachuu argatta beektaa. Inshaallah wallah rabbiin tokkochi nu laafisu. Inshaallah waan qabnu namatti akka kooloo nu godha uummata agarsiisanii. Tindeegaa jira ustaaza waa kanarraan beeku bara waa takka. Kooloo nu godha jedhaanii mee kooloo nu godhanii xiqqoo agarsiisanii. Ani saasa nana saafiitiin seera. Kooloo tolchaan laasin gaafataa jira. Katoye.